Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo OBN torbanitti isaa kana kan isin bira ga'u walta'iinsa eejensii misooma qabeenya beelada Oromiyaa fi OBN waliin isin bira ga'u qophii beeladaaf qurxummii gallee jirra. Akkan waliin turtan afeerraa keenya. Qophii kanaan kan isin waliin turu ani Gaarumaa Deekisaadha. Gulaalaan qophii ammoo Abdul Jabbaar Muktaari. Godinni Buunoo Beddellee lixa Oromiyaatti argamu akkuma godinaalee irra jireessa Oromiyaa bosona uumamaan uwwifamee kan jiru yoo ta'u, hanga tokkos bosona Yaayyoo Iloo Abbaa Booraa waliin qooddatanii kan jiranidha. Bosona uumamaan beekamuu qofa osoo hin taane kennaa uumamaa kanarraa oomishni dammaa jiruuf jireenya hawaasaa naannaa kanaaf ta'us ni beekama. Godina Buunoo Beddellee aanaa Beddellee ganda Tebbaa Cabalii magariisummaa fi bosona bal'inaan mul'atu keessatti daraaraa mukaa garaa garaa fi buna irratti hundaa'uun waldaan abdii borii dubartootaa carraa uumamaa naannoo jirutti fayyadamuun oomisha dammaa irratti bobba'anii jiru. Miseensota nama 19 bara 2005 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gorsaa fi leenjii adda addaa fudhachuun hojii eegalanii yeroodhaa gara yeroottis haalota jiran dandamachaa bu'aa argataa akka dhufan himu Aadde Alamii Sanbatoo. Bara 2006 bu'aa jalqabne oomisha sanarraa. Bu'aan jalqabne sun maluma malaan utuu guddachaa deemu barabaraan oomishni nuyi barabaraan arganne kun bara 2006 kiloogiraama 125 qarshii 8,750tti gurguran. Achi immoo bara 2007 kiloogiraama 217 qarshii 80 qarshii 16,560tti gurguran. Achi bara 2008 kiloogiraama marsaa tokkotti baafnee yaawanyuun gadi bu'eenaan kiloogiraama 142 baafnee qarshii 14,200tti gurguranne. 2009 kiloogiraama 432 qarshii 100tti gatii isaa olma butaa gurguranne. Qarshii 43,200tti gurguranne. Achi 2010 immoo kiloogiraama 355 qarshii 35,500tti gurguranne. Bara kana immoo jechuun ammaaf oomishni inni kun hin buune makkannisne jechuudha. Egaa xaarii fi baasii keessan irratti hundooftanii damma gurgurtan kana bu'aa isaa eenyutu sinirraa fuudha? Bu'aa argachaa jirtu? Akka nuuf hoyyootti yoo sichitti nu deeggaramee gadi amma kanaan duraatti bifuma akkasiitiin gurguraa irraa barreen gaddaa immoo Oromiyaa irraa nu waamanii bakka dammitti dhiyaate Addis Ababaa irratti nu waamanii amma tokko agarsiisa gabaa irratti Oromiyaan ispoonsara goonaan dhaqne damma kana baazaarii irratti dhiyaanneerra. Isaan alaa waan biraa ammaaf ganaareef waldaan hojii gamtaa qophii sosochii tokko nu agarsiisaniiru akka inni gabaa irratti sinii dhiyaatuuf sinii taasisna jedhanii. Damma kana akka inni taappeellaadhaan rukutamee qulqullinni isaa eegamee maassaa godhamee sinii dhiyaatu jedhanii eejensiin beelladaaf qurxummiis ta'ee waldaan hojii gamtaa qophii irra nu jiru jechaadha. Dammi madda galii fi jiruu hawaasaa qofa osoo hin taane dinagdee biyyaas ni utuba. Gaheen dubartootaa kan jedhamuun olitti sochii hawaas dinagdee fi siyaasa dinagdee biyyaa keessatti maatii utubuu fi eeggattummaa baratamee cabsuu keessattis shoora olaanaa qabaata. Bifuma kanaan galii oomisha dammaa kanarraa argataniin qusannaa waliin qabaniin alatti dhuunfaanis bu'aa argataa jiraachuu himu. Mardiyyaa gadiif bakka jiraadhu Tebbaa Cabaliiti. Waldaan dammaa kun erga ijaaramnee booda xuruudhuma jirran jedhan. Hanqixxa gootiin haadha hiyyeessaati laa gargaarsan qabu waan hin ta'eef ergan isa hojjedhe jedhe garuu likkeenyuma warra gargaarsa qabuutiin qixxeen jiraataa jira. Waan hin gadi ta'e hin qabu. Inni qabu manaan ijaarratee inni hin qabne horiidhaan bitatee fooyya'aa jira. Ani immoo akka abbaa manaatti waan na gargaarsa naa ta'e na fooyyessee eeggasii ooluman jira laa. Kanaan duratti immoo harka namaa kan hin eeggadhus hin qabu kan na gargaarus hin qabu. Erga mootummaan kun nu gargaaree deeggarsa nu godhee immoo garuu wal qixxeenya jirra. Mootummaan waan xuruu nu godhe waan ta'eef inni rakkataanis of danda'utti hirkatee ajabaatu jedhee amma nu taasisti. Wanti nu gadi taane hin jirru nuyi. Foojina isaa kanaan hin argaa jira. Foojina qabna ergasiin jedhan. Hojjenneetumayyuu hojiidhuma isaarraa argannee
hojiidhuma isaa kana bisheessinee isumaan immoo of fooyyessinee jiraanne harka namaa eeggachuurraa warri eeggatus eeggannoorraa of dhaabee of danda'ee jechuudha. Mee isin maaliin deeggartu waldaa kana keessatti gaheen keessan maali? Ani maqaan koo Zammanoo Saaliin jedhama. Gandi koo ganda Tibbaa Cabaleeti. Ani waldaa kana keessatti kanaan dura miseensa jaraasin turre. Garuu jarri kan ijaarame dubartootuma. Ijaaramanii ka'aniitiyyuu gaagura kana hojjetaa turanii achiin qodaan dhufee jennaan waardiyyaa qaxarannadhanii waardiyyaa keeyatan jechuudha. Maal jedhu waardiyyaa na keeyatan booddee irratti immoo hojii irratti ani immoo leenjiin qabaan ture leenjisaniiru aanaarraa duraan kan abbaan koo qaban irratti jechuudha. Sana irratti kan inni leenjisaa qabuun iyyuu achumaan nu gargaarii jedhan. Ishigaasin hin gargaaraa jedheen. Achumaan hin gargaaree achumaan jaras gargaaruu jammaree booddee miseensattis na dabalan jarrumtii jechuudha. Booddee kanniisa kanaa jarris wajjinumaan gashinee jarris hin gashanii hin hidhuu ala jarri gaagura naadaa kaa dhiyeessanu wajjumaan hojjennee hiinaa booddee hiinee kaanee gaagura ammayyaa kana argatanii gaagura ammayyaa kana immoo wajjiniin itti daddabarsine booddee kanumaan iyyuu fooyyee argaa dhufanii jechuudha. Kanumaan barataa dhufanii jarris wal barsiifne jechuudha. Ani nan barsiise ogeessee aanaadhaas kan dhufanii nu barsiisan jiru wal madooka jechuudha. Fooyyee nu agarre egaa fooyyee cimaadha. Ijoollee ittiin barsiifanneerraa manas ijaarranneerraa manni keenya kanaan dura citaa ture amma sanumaan kan ka'ee qorqorroos ijaarrannee ijoollees immoo kan ittiin barsiifannee ficcisiifanne jira. Amma kan barataa jiru baay'ittiin tajaajilamaa irraa jechuudha. Waa'ee gabaa dammaa gatii isaa wal qabatee maal jettu yaada maalii qabdu? Waa'ee gatii dammaa kana irratti amma bu'aa arganneera jechuuf hin dandeenyu immoo hojjennu irratti jechuudha. Asumatti biyyuma keessatti gurguranna malee alanni baay'ee immoo nurkattafee jedhu aanaa irraayyuu ogeessi beelladaa warri aanaarra jiran achi mazaggabanii ol fidaanuun jedhu. Jaratiyyuu irraa waan gurguraa turan malee gabaansaa baay'ee ala argannu nu rakkisa jechuudha. Gabaasaa irratti kufaadha amma waan fayyadin qabu. Waliigala oomisha kanarraa kan arganne qarshiidhaani qarshii 1,157 560 arganneerra jechuudha miseensonni kun. Kunis guddaadha tun ta'in ammaaf jalqabbiidha waan ta'eedhaaf gaagurri kan keenya immoo gaagura ammayyaa 20 bara 2008 dhaabbanni bookaa jedhamu sochiidhuma nuyi eejiippiidhaan sochii qabnurraa akka aanaatti nu filatanii gaagura 40 nu dabalanii meeshaan nu dabalanii leenjiis nu kennaniifu. Kanarraan kan ka'ee bu'aa kanas manas lafaa deebi'anii mana ijaarrannee babal'ifannee gara gaagura 60tti butanneerra jechuudha. Gaagura ammayyaa aadaa 38 coomsa 9 kanarraayyuu hundarraa bu'aan buusne ammaaf yaraarraayyuu kan bu'aa buufannee amma kanas bu'aan kun amma kana barbaachisaa miti amma kana bichaa miti bu'aansaa amma barbaachisu hin hojjenne ganaa itti hojjanna jenneeti kan nuyi qophiirra jirru yaadarra jirru. Mee qusannaa waldaan qabdanoo maal fakkaata? Qusannaa sanaanoo maalitti tajaajilamtu? Qusannaan kan keenya dammasii ilaagaalaa achirratti waa'ee fayyummaa nyuutiifis wabii nyaataa jedhamu irrattis daa'ima keenyaaf fayyummaa noofii keenyaafis yeroo oomishamu achi duwwaatti hin qoxxomne baankii duwwaatti damma sanas ijoollee keenya yoo kiiloogiraamni 100 ba'e fakkeenyaaf tokko yookaan tokko walakkaa yookaan lama miseensaan qaboo yaa'itiin irratti walii gallee marsaanii ba'uun fudhannee nyaachaa turre. Qarshii kana walii kennuudhaan kan mana ijaarratan jiru warri duraan immoo mana qorqorroo ijaarratanii qaban horiidhaan sangaadhaan kan bitatan jiru hoolaadhaan kan bitatan jiru. Milkaa'inni hojii tokko irratti argamu ifaajii qofaan osoo hin taane tarsiimoo hojii qabaachuu fi saayinsiin deeggaramuun ta'uu mala. Ogeeyyiinoo ijaarama hawwanii kana
akkamiin deeggaraa jiru. Maqaan koo Geetaachoo Afqaaduun jedhama. Waajjira eejensii beelladaa godina Buunoo Beddelleetti ogeessa misooma dammaati. Buunoo Beddellee fi damma akkamiin ibsitume akka ogeessa tokkotti? Akkuma beekamu godinni Buunoo Beddellee godinaalee lixa Oromiyaa keessa jiran keessaa ishee tokkodha. Godinni kun immoo haala mijataa qabdi, keessumaa horsiisa beelladaatiin wal qabatee jechaadha. Horsiisa beelladaa keessaa immoo tokko misooma dammaati. Akkuma arginuuf akka beeknutti naannoon isaa horsiisa kanniisaatiif baay'ee mijataadha. Abaaboon adda addaa keessatti kan argamudha. Akkasumas misooma dammaatiif baay'ee mijataadha jechuun hin danda'ama. Kunis immoo bu'aadhaan kan argamaa jiru. Keessumaa waldaaleen adda addaa ijaaramuudhaan qonnaan bultoonni adda addaas hojii kanarratti kan bobba'anii jiran ta'uunsaa kan nu mirkaneessuudha jechaadha. Hawaasni keenya karaa aadaatiin muka koree gaagura hidhuudhaan dammaa oomishuun kan beekame yoo ta'eyyuu waan itti himnu miti. Gama saayinsiitiin haalli amma waldaaleen itti jiran kun isa duriirraa garaagarummaa yookaan fooyya'insa maalii qaba akka saayinsiitti akkamitti ibsamame? Inni kun egaa akkuma beekamu kanaan dura oomishni dammaa kan beekamu bosona keessatti sun hafeenii yeroo ammaa keessumaa teeknooloojiidhaan wal qabatee leenjiin adda addaa kennamuudhaan yeroo ammaa fooyya'insa adda addaa jira jechaadha. Inni kun gaagura aadaarraa gara gaagura ce'umsaatti fiduudhaan gaagura ce'umsaarraa immoo gara ammayyaatti fidamee keessumaa naannoo manaatti utuu bu'aa bayii hin naqin akka qonnaan bulaan irratti hojjetu taasisamaa jira jechaadha. Isa kanaafis immoo maa inni mallattoonsaa yookaan maaliin mirkaneeffanna wanti jedhu ijaarama qonnaan bulaa duwwaayyuu immoo otoo hin ta'in dubartoonni keenya irratti ijaaramuudhaan kan mirkaneeffataa deemnus leenjii adda addaatiinis kennuudhaan kan ilaalaa jirrudha jechaadha. Ijaarama xixiqqaa kanneen akka waldaalee dubartootaa abdii boruu qofa osoo hin taane kanneen dorgomuun gabaa keessa seenan qabaachuun murteessaadha kan jedhan hoogganaan eejensii misooma qabeenya beelada Oromiyaa Dr. Kafanaa Ifaa dhimmi murteessaa garuu damma qulqullinaan maqaa qabu oomishuuf gabaaf dhiyeessuu irratti sirnaan hojjechuu qabnas jedhu. Bakka damma keenya biraandii goonaan otoo warra daldaltoonni jiddu galeessonni otoo hin seenin qotee bulaan ofii isaatiif waldaadhaan ijaarameetu biyya alatti argachuu danda'a jechaadha. Warra jidduu kana seenaniitoo waan hin taane waan damma hin taane warra itti makan irraa of wannoo jedhee of danda'ee damma isaa ergachuu danda'a. Kun immoo gaa ciminaan kan hojjetamuun irra jiru waldaa gamtaa wajjiniin. Warri amma waldaadhaan yuuniyeeniidhaan kooperaatiiviidhaan damma isaanii oomishan ni jiran. Isaan akkamitti gabaa addunyaa wajjin wal quunnamuu danda'u kan jedhamu itti hojjetamuutu irra jira jechaadha. Karaa eejensii yookiin fi biiroo dhimmisaa ilaalu wajjiniin. Kanaaf iddoo kana gubbaa irratti fala jenneetu kan keenyu damma keenya biraandii taasifachuudha. Qaamoleen dhimmi ilaallatan kan sadarkaan jiran waldaalee dubartootaa fi kan dargaggootaa hojiilee kanneenii fi kan biroo irratti bobba'anii jiran utubuu fi tumsa barbaachisu kennuun ammoo milkaa'ina hawaasaaf baay'ee murteessaadha. Torbee qophii biraan hanga walitti deebinutti torban gaarii.